uummata keetii rakkoo hawaasni Oromoo keessa jiru hawaasni biras darbee jechuudha. Egaa qondaaltonni Oromoo hedduun isaanii beekamoon isaanii mana hidhaa keessa jiranii maqaa Haacaaluu kaasteetiin dhaadannoo guddaa dhageessitee turte. Egaa guyyaa sanii guyyaa eebbaa keetii maaltu si yaachisee waan akkasii keessa seenuudhaaf mee achirraa jalqabnu? Egaa galatoomii wanti ati naan jette waan dansaadha. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf guyyaa sana irratti murtee akkasii murteessuun baay'ee ulfaata. Sababni isaa maatiin ta'ee firoottan namoonni hedduun guyyaa sana eebbaani malee sagantaa sanaan hin eegu waan ta'eef iyyuu waan akkasii sana gochuun baay'ee ulfaataa ture. Sodaanis ture. Sodaa sana garuu siisteemii mataa koon sodaa sana keessatti dhaqee dhokadhe osoo hin taane sodaa sana fidee of keessatti dhossee waan sana gochuudhaaf kan na kakaase maaliidha jennaan cubbuu uummata Oromoo irratti dalagamaa. Bara dhufaa durbaa cubbuu uummata Oromoo irratti dalagamaa. Hayyuun gara mana hidhaatti guurramaa. Qaxaleen Oromoo karaa irratti ajjeefame haqni qaxalee Oromoo immoo kiisa namoota dhuunfaa seenee taa'a. Inni kun anaan akka gaaf sana godhuuf kan na kakaase isa kanaadha. Egaa akkuma tikaaste guyyaan sun guyyaa eebbaati guyyaa gammachuuti qondaaltonni mootummaa olaanoon pirezidaantii naannoo Oromiyaa dabalatee egaa qondaaltonni olaanoon guguddoon jechuudha kan federaalaallee sagantaa san irratti argamaniiti jirani namoonni eegumsaaf illee achitti ramadan hedduutu jiran waan ta'eef egaa sodaa of keessaan qabdu ture gaafa waan kana murteessitee gara waltajjiitti deemtu wanti tokko mudachuu danda'a waan gochuu danda'u jettee sodaas keessatti nuumne. Akkuma silisiin jedhe sodaan hin jira. Garuu sodaa sana dhoksee bira kute akka just like Mandeelaan dubbate ana osoo hin taane kan sodaa keessa dhokadhe sodatu dhufee na keessa dhokate sodaan sun waan na keessatti dhokateef ka'ee dubbadhe wanti ani dubbadhe illee immoo waan hanga kana na sodaachisu miti haqa lafa jirtu du'uun ilmaan Oromoo daba miti soba miti dhugaa lafa jiru kun. Hidhamuun hayyoota Oromoo soba miti dhugaa lafa jiru kun dhugaa lafa jiru kana gaafachuudha qabaadha. Kuni gaafii mirgaati. Wanti na sodaachisu wanti na yakkisiisu tokko illee hin jiru ture. Kanaaf gaafii mirgaan gaafadhe malee waan addaa waan godhe hin qabu maaltu na sodaachisa. Itti qophooftoo deemte moo achumatti si dhufe yaadni sun? Egaa viidiyoon mataan isaan dubbata. Itti qophoofte moo hin qophoofne kan jedhu viidiyoomti mataan isaan dubbata. Akka dansatti torbaan lama oliif erga laayivii ta'uu Jimmaa Yuunivarsiitii laayivii dabarsuu isaa bareen booda mataatti dhukkubsachaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Naaf milkaa'aa hin milkaa'uu dhugaadhuma Oromoo bira gahaa hin ga'uu wanti jedhu anaaf gaafii ture. Iiviniif hanga gaafa sana galma seenis gaafa namoonni yookaan immoo eebbifamtoonni guyyaa sanaa riivanii isaanii fuudhanii naannessan ani kan naannessaa ture mataa kiyya keessa. Wanta kana bifa kamiin milkeessa waan jedhu cufaadha. Akkasuma hiriyoota kiyya guyyaa eebbaatti illee mari'adhee ture waan kana. Warra waliin eebbifamnu. Isaanis namoonni hedduun yaadicha kana akka gaariitti garuu akkamitti akka milkeessuu dandeenyu irratti dhukkubsachaa turan. Dhumarra dubbiin isaa akka hin babal'anneef an dhimmichas dhiiseera. Garuma eebbaatti sagantaa eebbaatti deemna jedhee. Gara sagantaa eebbaa eegalle sagantaa eebbaa keessa seennee osuma teennu egaa akkuma isin argitan dhufe dhufnaanan dhiise jedhe malee hin dhiisne waan ta'eef iyyuu ka'ee jedhe kanaaf waan jedhe sana immoo waan mirgaati waan balleesse tokko illee hin qabu qabeenyi baden jiru lubbuun namaa baden jiru ani lubbuu namaan balleessine qabeenya namaan cabsine gaafii mirgaa gaafadhe akka heerri mootummaa lafa kaa'ee jirutti. Herri mootummaa yeroo gongoruu baadhe keewwata tokko hanga 29tti waan eeyyamu. Even hanga hiriira nagaatti jechuudha. Kanaaf wanti gaaf sana achi keessatti taa'e sun waanuma heera amma isaan lafa kaa'an kanaan na deeggaru. Kanaafuu wanti balleesse tokko illee hin jiru. Waan itti yaadu immoo tokko lama walitti eda'ee walirraa hirdhisee yaadeeti kan hojjedhe malee tasaa wanti akkasitti namaa dhufu hin jiru.
Egaa Maammed Deeksisuu akkuma ati jettee wanti hangaafas dubbadhee waan kiyyaa fi miti kan gaafas mormaati ture hawaasni bal'aan uummanni Oromoo gidiraa inni keessa jiru hawaasa bal'aa biraan gahuudhaaf egaa murteessan fudhadhee achi gubbatti ba'ee haasaa kana kan taasisee jetta. Egaa namoonni tokko tokko immoo komii gaafasitti kaasanis dhagahaati jira. Komiin isaanii kunis maal inni kun yaada isaati miti ergama dhaaba tokko irraa fudhateetiin waan kana bakka qondaaltonni mootummaa argamanitti dubbatee waan jedhu sitti kaasutti jirani. Maammed Deeksisuu kanaaf deebii qabaa laata? Egaa namni maalis jechuu danda'a. Ollaan akkam bultee beeka akka itti bule abbamatu beeka jedha Oromoon yoo mammaaku. Namni maalis jechuu danda'a. Lubbuudhaan garuu ergama fudhachuu wanti jedhamu hin jiru. Oromummaadhaan hin fudhadha. Wanti kun gatii Oromoodhaaf waan buusu taanaan ani ergama paartii osoo hin taane ergama sammuu koo fudhadhe. Paartii tunatti dhufa. Anaa fi paartiitu wal ta'ee Oromoo ta'a malee Oromoon dhufe paartii fi Maammed hin ta'u. Kanaafiyyuu ergama Oromummaati malee anka fudhadhe ergama paartii fi Maammed miti. Paartiin dhugaa nama du'ee gaafadhu naan jedhu. Paartiin dhugaa nama hidhamee gaafadhu naan jedhu inni maan gaafatu. Paartiidha miti. Namni kumuu kan beekuu qabu dhugaadha. Dhugaan eenyuunis dubbisuu qabdi. Waanuma dhufaa darbaa paartiif galchina nama dhuunfaaf galchina taanaan eenyu gabbayee waa gaafachuu deemu. Namni boru waa gaafatu hin jiru jechuudha. Kanaaf namni ergama paartii fudhate Mahammad jedhu suni gaafa ergama paartii na fudhachiisu sana anatu fudhachiise jedhee natti himu kanaan ala wanti biraan jiru. Mee taatee gaafas yuunivarsiitii Jimmaatti ta'etti siyaa deebisuuti egaati waltajjii irratti baatee dhaadannoo isaanii dhageessisiiste achi booddee akkuma nuti odeeffannoo qabnus hawaasni bal'aan odeeffannoo qabnutti hawaasni yookaan immoo barattoonni gaafas guyyaa san eebbaaf achitti argamanii turan dabalatee maatiinis ta'ee qondaaltonni mootummaa hawaasni achi keessa ture hedduun isaanii waan ati jette iyyuu dhageenye jedhama feesbuukii gubbaarraa gama sooshaal miidiyaatiin achi booddee akka dhagaanis hin dubbatamee san maaltu ture mee dhugaan jirtu maal fakkaata? Egaa dhugaan jirtu dhugamatti hin dhagahamne haa ta'u hin beekne malee miirri jalqaba osoo waan kanan godhin dura achi keessa ture miira machii ture machii eebbaa. Kanarraa kan hafe gaafa dhandhee gara isteejiitti bahu anis siisteema mataa koof yookaan immoo ergaa kana uummata kiyya biraan gahachuudhaaf jecha waan mataa kootti fayyadame. Hin dhaqee akkuma amma mul'atu sanan sirbe. Baay'ee sirbe sana immoo achi booda arge sirba akkamiiti jedhee mucaadhuma sirbaa ture na waliin hidhame waan ta'eef sirba akkamiiti maal sirbite mee irra deebi'i jedhee sirba Xilaahuun ta'u hanga si asin bada. Sana dura garuu harka tumaa turanii yaa turanii rivanii ebbaa olii gadi naannessuu akkasuma lillii gaafsan fudhatanii galan waan taphachuu waan akkasiitu ture machiidhuma eebbaatti ture wanti biraan turre. Namoonni hanga ta'ee warri eebba sana keessatti hirmaatan waan kana beekanii rifataniiru gaafumaan iddoodhaa ka'u nama iviiniif hin deemin naan jedhe jira. Sodaan isaanii maali wanti suni achitti handil ta'ee hafa waan jedhu sodaa waan qabanii fi dhiisi wanti jedhamu wayis ture. Hundaafuu an hin dhaqee akka harma mul'atu sanatti wadhakkaa babballeessanis qaceelaan isteejii irraa gara oodiyensiitti jijjiirameera kaamerichi maal akka isaan baran hin beeku warra xiqqoo kaameraan gara duubaatii waraabame immoo mul'isuu danda'a hin dhaqee ani yoo dhaqu hin sirbaa ture sirbaan booda immoo hin fuudhee waan jechuu barbaadu hin jedhee jechuudha kanarraa kan hafe miira ijoollee keessatti deebi'ee ilaalaa ture wadhakkaan akkuma dura sirbutti sirbaa ture Wadhakkaan immoo miirri isaa jijjiiramaa ture ani erga waan sana jedheen booda immoo sa'aatii tokkoof naannoo daqiiqaa 45 akkas deebi'ee hawaasuma keessa eebbifamtootuma gaaf sanaa keessa ture jechuudha. Achi booddee wanti ta'e akka maal ture qaamolee nageenyaatiin fudhatamuu kan keessa achi booddee kan nageenye waan ta'eef achi booddee wanti ta'e maal inni nuti amma hawaasni bal'aas dabalatee nutis oduudhuma oduu yookaan immoo namootuma dhiyeenya kan keetti jiran irraa odeeffannoo qabnu malee atis yeroo jalqabaatiif gara miidiyaatti dhuftee kan afgaaffii kennaa jirtu waan ta'eef achi booda taateen ta'e maal fakkaatame?
achi booda taateen ta'e taatee Oromoo irratti ta'uun irratti ta'e wanti addaa wanti ta'e hin jiru waanuma Oromoo irratti ta'u waan baratamatu irratti ta'e na ukkaamsuuf yaalanii akkasuma dhaadannoo garaagaraa si ajjeefnaa hinduu taawaan jedhamu kanniinumatu ture. Dhugaadhuma achi keessaa akkuma naqabaniin qaamni wayii dhufee bahii as keessaa naan jedha. Lakkin bahuu jedhame taa'ee gaafa eebba xumurree gara balbalaatti gadi bahuun baga gammadde jedhanii namni lamaa tokko afaan Amaaraatiin tokko immoo afaanuma Oromiffaatiin baga gammadde jedhanii na qabatan. Yoo na qabatan an duraa waan dhufu beeka waan ta'eef suuta jedhinan daddarbitinii si seenaa jedhee itti seenee gaafa itti seenu federaalaa iddoodhuma buufata isaanii achi keessa jiru wayitti nageessanii jalqaba erga na reebaniin booda fuudhanii gara biraatti na baasan. Inni kun hunduu hangana taanee miti amma kan dubbachuu qabaan. Hanga reebamne osoo hin taane waan itti reebamne illee nama nu reebes osoo beeknu hagana reebamne jechuun hin ulfaata. Kanaaf taateen guyyaa sanaa anaaf qaama kiyyaaf gaddas ta'u keessa kiyyatti gammachuu guddaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Maatii kan kee biroo miirri ture maayini egaa maatiin